Hindum kita zaman ala farra. Rumayu kitaaba keessa rabbii keessa amma ani maalis ni barbaada Hindum na jadi ala farra takka. Maka wakaya to kichati. jalan ni cofiyati Ayye buko. Yesus jechuudha. Homa insigaa fadhe bichaa naa deebisi filiisaan ibsa naa deebifta homa takka rakkoo qabu ibsa sii kenna jedhu waan kana jechuun kana jettee booda itti kenniif ibsa Yesus mukaa miti. muka jireenya kennuudha. Yesus dhakkaa moo dhakaa miti. Dhagaa golee qajeelchuudha. Yesus sagalee moo sagalee miti. Yesus sagaleedha. Sagalichi moo koomfate gara biyya lafaa dhufu isuma. Ibsa dhiisi please ibsa dhiisi waan asi gaafadhe bichaa naa deebisi. Yesus namicha moo namicha Uummanni gara jiraa kun hubatu maaliif jechuudha. Kanaaf waaqa isaa kana jira miti. Wangeelli Yesus namicha jedha. Yesus namicha moo namichaa miti. Nama das waaqa das. Namicha jedhu man jedhe Yesus namicha moo namaan saadha malee. Namaan saadha waaqas namas. Yesus mucaadha moo mucaa miti. Yesusi Mucaa moo mucaa miti. guddateera maal taatee mucaa mini guddatees akka namatti guddateera. Mucaa sii kennuudhaaf jedhee Luqaasiin keessatti gaafa gara Maariyaamii dhufu Luqaas yeroo sana mucaa ragaa ijoollummaatti mucaa ture dhugumata amma garuu mucaan jedhamu. Kiristoos mucaadha ishii namichallee naan jette mucichallee naan jette. Yesus jaamaa moo jaamaa miti. Jaamaa miti. Wangeela of biraa qabda. Yesus Kiristoos akka jaamaa ta'e amma sii baasa. Wangeela of biraa qabda. Yesus sim na baas lagi jaamaa min. Jaamichi gabricha koo kana malee eenyutu jira kabiraa akka inni fagootti illee agarra jedheetiin ka barreeffame amma si agarsiisa. Wangeela naa baafta. Eena siin baasa natti. Isaayyaas raajichaa boqonnaa 43 lakkoofsa 10 Yesus raammoo miti. Raamos miti Yesus. Kattaadha moo kattaa miti. Yesus kattaa kan jiru argeen beekuun kattaas miti Yesus. Maraa sii baas sanillee sii baas. Yesus hafuura moo hafuura miti. Hafuuradha. Ajaa'iba moo urgaa. Lakki abee waan akkasiin beekuun gaaffii akkasiin gaaffii hin beektu hafuura jettaan ofii hafuurri lama jira hin beektu kan jaamuun urgaa hin beektu sagalee hoolaa moo hoola miti Yesus. Hoolaa araaraati Yesus ani jedhee dhiiga isaa lolaase. Hoolaa gaafa torba qaba qabatu. Hoolaa isheeti ajaa'ibatti kadhattee. Hoolaa isheeti dhiiga isaa lolaase. Dhaggeeffatu uummanni addunyaa jiraa waa dhaga'u. Ittiin jala na zayin. Hoolichi sun gaafa qaba moo qabu. Moluu moo gaafa qaba. Hoolaa isati jettu kana miti hoolaa araara malee isa dhiiga isaa lolaase. Hoolichi sun gaafa qaba moo molu. Lakki hoolaa isati jettu miti hoolaa araara malee hoolaa isati qaltee nyaattu miti. Hoolichi gaafa qaba jedha mul'ate waan is keessatti hoolichi gaafa torba qaba jedha wangeelatti namantu. Isa mini waa'ee Yesus Kiristoosiif hin dubbanne inni. Yesus jaarsa dubartoota maraa akka ta'e beektaa jaarsa kan kee akka ta'e beektaa. Lakki abbee Yesus dubartootas mini. Yesus jaarsa keeti miti. Lakki. Siyyuu fuudhe Yesus ragaa sii kenna maal jetta ati jaarsa Yesuusi. Agi baasi ammoo manaa kenni gaa. Baasi Isaayyaas keessa dhaqe. Ni hundinuu lachuu ijoollee Waaqayyoo. Ati kaadhimamte moo kaadhimamne Yesuusin. Buko litin please rafin tareer melki walii gallee jirra kuno warra azala jirtu qabadhu kuno Yesus namicha ta'uu wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 11 Yesus mucicha ta'uu wangeela
Lukas boqonnaa lama lakkoofsa 43 Yesuus jaamicha ta'uu Isaayyaas raajaa boqonnaa 43 lakkoofsa 19 Yesuus raamicha ta'uu faarfannaa 22 boqonnaa 6 Yesuus kattaa ta'uu Saamu'eel 22 lakkoofsa 2 Yesuus hafuura ta'uu ajaa'adha moo dhugaadhaan addaan hin beeku Yohaannis 4 lakkoofsa 24 Yesuus sagalee ta'uu wangeela Yohaannis boqonnaa 1 Yesuus ammallee hoolaa ta'uu isaa wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 Yesuus kattaa ta'uu isaa Yesuus buddeena ta'uu isaa Yesuus bishaan ta'uu isaa Yesuus dhagaa ta'uu isaa Yesuus qixxaa ta'uu isaa Yesuus qaallicha ta'uu isaa Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 41 wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 Yesuus qaallicha jedha darasallee Yesuus Kiristoos boqonnaa Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 Yesuus raajidha jedha raajicha jedha boqonnaa Luqas boqonnaa 24 lakkoofsa 19 jaarsa dubartoota mara jaarsa dhiirallee isaa yuukaa dhimateera kun itti heerumellite kaadhimameera eenyu maqaan isaa kana waan ni kaatu kennateera jedhe naan jedhe tokko dhiyootana na fuudheera inni waan ni kaatu kennateera waan jechuun eenyu kana qalabati maal jedhanii afaan Oromooti maal jedhaniisa Ibro Matina Marif Amaanyaanos kennateera jedhe maqaa hoolichaatiin kunoo asirraa pheenxee baqachiiseera Ameen jedhamee warri muslimtoota akkana Yesuus mucicha ta'uu isaa namicha mucicha jaamicha raamicha katticha fuuricha sagalicha hoolicha buddeenicha qaallicha raajicha jaarsicha immoo maqaa rabbii tokkichaatiin wangeelatu jedhaan kana beeki akka Jesus na wajjin xiqqoo ishee jiraatu jechuudha. Miki Isin eege baay'ee oo. Eshi Yesuus si kaadhimate moo sin kaadhiman? Kaadhimamaa isaadhaan. Okay. Birrii meeqan si kaadhimate? Ati dhiira moo dubartii? Dhiiraan. Tii bilemoo warra gaafate? Maayit. Si bilbileeti moo akka si kaadhimate warra bilbilee warra gaafateetiin warri kenneefi si kaadhimate moo akkamitti si kaadhimate Yesuus? Ofii koodhaan. Ani eeyyamame. Ati jaartii Yesuus moo jaartii Yesuus miti? Jaartii Yesuusi. Kolfa boo nisirrii qabattee. Ati dhiira moo dubartii? Dhiira sin jechaan jirani. Ati sima fuudhe? Sima dhiiruma kana fuudhe Kiristoos? Hin fuudhe kan jedhu ragaanaafiti. Na fuuchuu isaa lakki kolfamin. Na fuuchuu isaa ragaanaafiti waan hin barreeffamne hin dubbisiinii fi na fuudhee situ naan jedhe na fuudhee amma Ibroota keessaa wangeela sii baasa amma si kaadhimatu isaa karaa isaa kaadhimatu na fuuchuu isaa naafidi. Na fuuchuu isaa naafidi. Qalabati hidhateera Ibroota irratti himee jira kan amma oo'eera namni hafuuraan guutameera maqaa Waaqayyoo tokkichaa ta'edha amma waan osoo si fuudheera jennee na dhaggeeffadhu gaa. hafuura guutuu Keessatti qabaana teessee amma immoo waa'ee beekumsaan dadhabna. Callisee maasaa himaalti inni. naafidi ragaa si kaadhimate Haasaatiin. na kaadhimateera naan jette maalin si kaadhimate jennaan Si fuudheera naan jette ragaanaafiti. ragaa si kennu Na fuuchuu isaa ragaanaa kenna. wangeela of biraa qabda moo hin qabdu? Ammaafillee bakkeen jira. Poozii godhe si dhaggeeffadhu bee. Taayitaa bira dawwaltaa fi yoo an sii kenne ragaa maal taata? Samitti itti ol baata moo maal taata? Jaarsa kee ta'uu yoo ragaa sii kenne. Eew. Yesuus jaarsa kee ta'uu yoo an sii kenne samitti itti ol baata moo maal taata? Maalin ta'a maal sin dhaggeeffadhaale maali? Waan barreeffame fidiin jedhe garuu. Ragaa yoo an sii baase maal taata siin jedhe? Yesuus jaarsa kee ta'uu ati jaartii Yesuus sii ta'uu yoo ragaa sii kenne. Sii baase Maallaa baasa akka Connection isaan baasee takka ankooti dhaggeeffadhu maallaa laatta beektaa? Maqaan koo milkiidhaa. Milkiini jaarsa Yesuusii. Naa baasa. Ati afaan Oromoo kana reefu na kaadhimateera. Yesuus jaarsa keeti moo jaarsa keeti miti jennaan jaarsa kee Kaadhimamu baasi dubbisi kaa baasi.
ati jaartii Yesuusii moo jaartii Yesuusii miti jennaan jaartii Yesuusii naan jette. Wangeela namni barbaaddan Isaayyaas raajicha boqonnaa 54 lakkoofsa 5 yoo baafattanii hin argattan. Salphanne. Waan isin haasoftetaa isin quban qabdanii kana hunda quufne kunoonu. Ay bro, kaadhimaatti fuudhumaa fi heeruma qofatti beektaa? Eeshi kamire si kaadhimati moo sin kaadhimanne ati Yesuus? Na kaadhimateera. Jireenya bara baraatiif na kaadhimate. Eeshi maara koon qabu. Andi si wajjin ciisu fi jireenya bara baraatiif si kaadhimatee maalitti beekamiti san ragaa fidda ragaa si gaafadha. Ati amma Yesuus si kaadhimateera. Ati Yesuus jaarsa keeti moo jaarsa keeti miti? Hiika kaadhimaa bari kamitti qaba? Hiika kaadhimaa. Namni waa meeqaaf kaadhimamuu danda'a? Hiika itti deebina. Yesuus jaarsa keeti moo jaarsa keeti miti? Qoy kaasin gaafadha. Yesuus piliis naa deebisi. Yesuus jaarsa keeti moo jaarsa keeti miti? Asuma keenyaa badee mangooti moo mi'a ishii kayyade. Hiika naa himi. Waaqa kooti. Buko lixii naa himi meeti. Omara koon qabu koo ili wanna buko gaafadha. Buko Yesuus jaarsa keeti moo jaarsa keeti miti buko asitu yoo duraatu si waliin haasaa ture ansitu namatti haasa'uu beeka akka wanna Jaarsa koo miti. jaarsa keeti miti Anuu mucaa Yesuusidha. nurraa si dhalche Anuu mucaa Yesuusidha. nurraa si dhalche Lakki namarraas nan dhalchine garuu mucaa isaadhaan. jaarsa keeti miti wangeela naa baase amma maal taata yoo an ragee ati Yesuus jaarsa kan kee yoo ta'e Yesuus Jaarsa koo miti dheeraaf naa baastanaa dubbistu ati lafa jaarsuma kee jedhu kanaati. baase naa wangeela lakkoofsa sii kenna hundi si guddiseera. Hin baastu ati bakkee deemaa hin jiraam. Bakkee deemaa jirta yoo mara koon qabu Yesuus si kaadhimateera moo si hin kaadhiman? Yesuusi mootummaa Waaqayyoof na kaadhimateera. Ragaa mootummaa Waaqayyoof ka jedhu si kaadhimatu isaan sii kenneera. Qabannaa birriyyuu kenneera naan jedheera Ibroota. Eessa kaadhimachuma sana dhaqin abbaasii haa dubbisi meeti. Efesoon 4:24 na fakkaate qooy. Efesoon 4 lakkoofsa 24. Karaa isaa kaadhimamne osoo jedhu isatti nu kaadhimateera osoo jedhu. Qoy gaaffii waa tokko si gaafadhaa qoy. Takka yeroo tokko isin kana Phaawulos jedhee kana Yohaannis jedhee lafumatti jechuudhaan waaqa ofiin jedhee fidi jetta. Yeroo tokko immoo kunoo jecha Phaawulos fuuteetti mataa nama cabsitaati. Nama akkamiidha? Ati fi Phaawulos illee tokko maal goonarri? Phaawulos ima ragaa kennaa jiru. Phaawulos fi illee tokko. Erga isicha kunoo si kaadhimateera jedhu kana yookaan jaarsa keera jedhu kana ati Phaawulos jecha Phaawulos keessaa fidde jecha Yohaannis immoo hidhaa olaa Waaqayyoo ilma Waaqayyoo isa jiraataa jedhu munaaf hin fudhattu. Waa namaa fidaa jira maal? Namaa fidaa hin jiru. Hoolaa fidaa jira. Ati hoolaa moo labi? Obboleessa keeti moo obboleessa keeti? Lakki na dhaggeeffadhati. Hoolaa moo labi? Phaawulos jedhu erga fudhatte lakki doggora keera kun asitti minda dhuunfatti doggortu. Yeroo hundumaa maal doggortini lafa Yesuus Kiristoos itti ani waaqa ofiin jedhe fideetta gaafa nuyi immoo kan Phaawulos saaksaatti waaqanni kun jedhan kan Phexros akka Yohaannis gaafin immoo hin fudhattani. Arra immoo kunoo jecha Phaawulos attee fiddeetu Phaawulos akkas jedhee ati mucaa kaadhimaa isaati jechaarta. Namattamii sammuu akkamitti yaaddeedhati kana. Buko. Ati hoolaa moo lami ati? Hoolaa miti. Hoolaa Yesuus moo hoolaa Yesuus miti? Hoolaa Yesuus moo hoolaa mamini yan. Hoolaa Yesuus moo hoolaa Yesuus miti ati? Hoolaa mini yan jedhi. Hoolaa isa jettu kana miti hoolaa isa qalatanii nyaatan. Hoolaa Waaqayyoo gaafa jedhamu hoolaa Waaqayyoo isa du'a hoolaa Yesuus mini yan. Mucaa Yesuus irra garuu. Hoolonni koo sagalee koo hin dhagaan. Hoolota koo ani filadheera jedha. Atis hoolaa isaatti miti. Hoolonni koo na beekan jedha. Bakka maarree hoolota jechuun koola. Hoolota garaa tokkodha. Dursaa koraan immoo bartuu isaadha bakka. Bartoota koo jechuun hoolaa koo jechuun. Bartoota koo jechuun yookaan durtoota koo jechuudha hoolaa koo gaafa jedhamu. Hoolaa isin itti marattu seenati. Hoolame jettee marrattu saniati. Hoolaa. Kun garaa laafan uumaan beekan jechuudha. Ko hoolaa jechuun garaa laafan uumaan beekan jechuudha naan jettee bara.
Kale. Bakka maarree kanadha bakka hordoftoota Yesuus Kiristoosina malee hoolaa garaa laafee immoo miti. Ati fakkeenyaaf hordoftoota Yesuus Kiristoos hoolaa Yesuus miti ati. Ilma hoolaa Waaqayyoos miti ati. Si Waaqayyoos hin beeku. Waan fayyaa ani ilma namaati hoolaan si. Maalis ta'e. Okay. Si haa himu. Okay. Si kaadhimate moo sin kaadhimannere amma Yesuus achumatti deemina mara. Mootummaa Waaqayyootti na galchuu na kaadhimate malee na fuudhuu na kaadhimanne gara mootummaa isaatti na fuudhuu na fuudhuu fedha inni na kaadhimate. Birrii meeqan? Birrii meeqan si kaadhimate? Ibiro. Dhiiga isaa lolaas na kaadhimate malee birrii haayis miti Yesuus Kiristoos. Dhiiga isaa dhangalaasu karaa yoo ta'e ol ba'ee dhiiga isaa lolaasee na kaadhimate. Waa tokko sitti haasa'u. Waa tokko sitti haasa'u. Fayyo miitii godhannaa wajjin haasaa jira. Jechuun akka nama barate taasaa akka nama barateetti dhufte ati hoolaa moo hoola miti? Fayyo hoolaa moo hoola miti ati? Akka hoolaan barnoota gara. Anaa wajjin haasa'e naga'u. Natti haasa'eeti fixamman yookaan musliimaan ta'a yookaan waan tokko natti manaan. Anaa wajjin haasa'e fixa. Ayyee itti deebine si waliin haasaa itti si deebi'a. Asubaan fayyollee naa dhaga'u. Yesuus namicha moo namichaa miti? Sira sitti mee dabbe mi'aan kan namicha nama bakka. Jaamaa moo jaama miti? Sasira na gaafate. Amma isa keenya beektaa waan jecha Yesuusii fi jecha Paawulos bira keenya. Homaa rakkoon qabu. Yesuus bal'aa moo bal'aa miti? Haasofnee walii gallee findeera olaanaa. Olaanaa sin jedheera. Yesuus bal'aa moo bal'aa miti? Nama dhasu waa kanas kun. Amma isa keenya beektaa jecha Paawulosii fi jecha Yesuus maaliif garaagara qabdu natti hin asirra jira. Asirra jira. Iddoo kamitti Paawulos fayyadamtu iddoo kamitti immoo jecha Paawulos fayyadamtan iddoo kamitti immoo jecha Yohaannis fayyadamtu iddoo kamitti jecha Yohaannis fayyadamtan natti misa kaa dhugaa. Kiristoos jaamaa moo jaama miti? Jaamaa miti sin jedheeran. Wangeela naa baasi. Baase tumti. Wangeela naa baasii sin jedhe jaama miti naan jette jaama bal'aa ta'uu isaan wangeela keessaa ragaa sii kenna inni jaamaa ta'uu ragaa sanatti sii kenna baasi. Na baasa mobaaliin korraa laayivii irraa na baasa wanta ta'eef atumti baasi lafa nagee baasan Ayyee fayyoo si dubbiseera. Mate Ibiro. Fayyoo Yesuus osoo akkatti wangeela godhu wangeela of biraan qabu jiru. Fayyoo wangeela of biraa qabda. Wangeela of biraa qabda fayyoo. Ibiro lafa hojiin jira wangeela of biraan qabu. Okay. Ibiro. Kiristoos jaamaa moo jaama miti? Ibiro nattaasee. Jaamaa rocha jaamaa la chaala lebbii nama Yesuus Kiristoos jaamaa fayyisa malee jaamaa miti. Caal. Meeshii isaa subsiisii fixeetti isin haasofsiisa. Fayyoo dhiisatillee caalii dubbiseera caalii. Bakka ammas isin nama kan biraa hojjetaa ta'utti ga'e. Caalii. Eeyye. No. Bakka dhugaa jirtu isitti mawdii kennu. Ergaa haasaa kun isitti man. Kaan jireenyi bara bara keessu dhimma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin malee. Caal hin kaafatin miyuutan. Caalii. Kiristoos jaamaa moo jaamaa miti? Dura wal barra seerri gaaffii dura wal baru. Bakka annan baa bakka maal isin namni nama wajjin haaftu. Wal barreetu Ibiro. Obsaan qabdu obsaan qabaatu wajjin haasa'u. Caalii Kiristoos jaamaa moo jaamaa miti? Dura wal barran jedhe maalummaa qubee taa'e dura na barka. Tee maqaa keenatti maqaa kun sitti maa seeraan wal barree wal gaafanna. Akkana Ibroon an jedhan amantiin kiyya Islaam. Dheeressin. Amantiin koommoo kiristaanadha akkasitti bareeda Ibiroo. Kiristoos hin jaalatta? Baay'ee malee. Kiristoos baay'ee si jaalata anillee hin jaaladha. Ameen jedhi. Hin qoosin gaafa gaaffii na gaafattu. Akkana hin qoosu. Kiristoos jaamaa moo jaama miti? Wangeela irraa naa fidi bakka itti jaamaa jedhan jaamaa miti siin jedha. Jaama miti. Wangeela harkaa qabdaa? Eeyyee. Baasina. Baasina. Baalan baasaree wangeelli harkaa irratti hiika. Isaayyaas raajichaa boqonnaa 43 lakkoofsa 19 baase. Yesuus hin dhalanne yeroo kana beektanii dhufee foon uffatee hin dhalanne.
Maal rakkadheen dhalatu isaatti himame. Kakuu haaraa keessaa na gaafadhu waa'ee Yesuus sirriitti. Buddeena ta'uu beektaa banagaraaችን ላይ Yesuus buddeena ta'uu beektaa qixxaa. Buddeen jireenyaa jechuun sagalee Waaqayyoo akka ta'etu wangeelii dubbata. Akkana. Ameen. Haleluuyaa. Jaarsa dubartoota manaa akkamitti ta'e beektaa? Qoosiin kaayii biroo gaafa gaaffii na gaafattu qoosuu nama qoosu hin jaallatu. Wangeela san dubbisi akkasii mee itti deebina. Itti deebina wangeela san dubbisi. Jedhika. Wangeela san dubbisi. Wangeela isaa? Ati Yesuus waa'ee keenya Waaqayyo wanta ta'eef kabajatu akkuma Muhammadiif kabaja laannu ati immoo Yesuusiif kabaja keenya taasise malee jecha Yesuusiif hin qabinati jecha barbaachine naasee waa'ee Yesuus irratti. Bukoo hayyee waan bareeda na yaadachiifte. Asumaanuu naa hubadhu namni birallee an Kiristoosiin jaamaa Mootii qabadhu wajjin haasofnaa biroo wajjin. Ragaa yoo hin baasin ragaa waan jiru yoo hin baasinan eeqaa jiru. Yoo waan wangeelli jedhuun jedhee na isaan rabbaa jiru akkasitti naa hubadhu. Caalaa naa baasi caalii. Natti miqaddoosaa. 43:19. Maal 43? Isaayyaas 43 maqaa Yesuus waan na'u miti mee qoy lafatti fiddeen daalash. Eshi. Jedhi. Maal jedha? 43:13.